Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya jaallatamuuf kabajamoo. Kun qophii sagalee qeerroo kan adoolessa 28 bara 2015 Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Qophii wajjin ani Biiftuu Galmooti. Qabiyyee sagantaa keenyaa irraan isin beeksisa. Dura irratti oduun dhiyaataa, itti aansuun ibsa gabaabaa qeerroo bilisummaa irraa bahe qabanneerra. Jaal tokkicha murteessaatu qabateera. Hanga xumura qophii keenyaatti nu hordofaa yeroo jennu wantoota isin gammachiisan walleellee warraaqsaaf qophiilee biroos qabna. Amma hangafoota oduun isin dhageessisa. Hidhamtooti keenya gadhiifamuu qabu jechuun gaaffii mirgaa ka'een Qellam Wallaggaa Dambidolloo keessatti hidhamtootni Oromoo namni 3 yeroo ajjeefaman 10 ammoo dhukaasa waraanni wayyaanee itti baneen haalaan madaa'uun gabaafame. Marii qeerroo aanaa Nuunnuu Qumbaa magaalaa Waamaa Daree Wallaggaa keessatti geggeeffame. Waajjirri mishooma qonnaa Oromiyaa gamaggama jechuun kanneen filmaata irratti EPRDF'n filaniif muuduun warra hin filiin ammoo ilaalcha addaa qabdu jechuun hojiirraa ari'aa jira. Gabaasaan godina Bahaa Shaggar aanaa Dugdaa Booraa naannawa magaalaa Maqii irraa nu qaqqabe akka ibsutti abbootiin qabeenyaa dhalootaan Tigiree ta'an maqaa investimentiin qabeenya uummata Oromoo saamaa jiraachuun ibse. Godina Salaalee aanaa Kuyyuu gandoota garaagaraa keessatti dabballoonnii fi milishoonni wayyaanee EPRDF yookaan TPLF uummata nagaa goolaa jiraachuun gabaafame. Babal'ina oduuf Jaallee Ayyaanee Kaayyoo. Adoolessa 27 bara 2015 godina Qellam Wallaggaa magaalaa Dambidollootti ilmaan Oromoo Oromummaan yakkamanii hidhamanii turan hamma yoomiitti hidhamanii taa'u gadhiifamuu qabu sababa jedhuun diddaa gaaffii mirga uummanni fi qeerroon wakaasaniin hidhamtoonni ilmaan Oromoo mana hidhaa keessatti badii tokko malee hidhamanii turan cabsanii ba'uuf yaalii gootaniitu sababa jedhuun namni 3 yeroo lubbuun wareegamu Oromooti 10 ammoo rasaasa wayyaaneen rukutamuu qeerroon gabaase. Ilmaan Oromoo badii tokko malee Oromummaa qofaan yakkamuun yeroo garaagaraatti mana hidhaa magaalaa Dambidolloo keessatti ukkaanfamuun dararamaa kanneen turan hamma yoomitti Oromummaan yakkamnee badii tokko malee hidhamna murtii seeraa fi mirga keenya sarbamnee mirga namummaa nurraa mulqamee nuuf kabajamuu qaba mootummaan wayyaanee seeraan ala nu hidhee jiru nu gadhiisuu qaba jedhuun gaaffii mirgaa dhiyeeffachuun fincila diddaa garbummaa gaggeessan sagalee mirga keenyaa kabajamuu qaba Oromummaan dhaloota malee yakkamiti Oromummaan yakkamuu fi hidhamuun nurraa dhaabbachuu qaba jechuun sagalee mormii guddaa mooraa mana hidhaa keessatti dhageessisuun mana hidhaa wayyaanee diiguun ba'uuf fincila diddaa garbummaa kaachisuun wal qabatee mootummaan wayyaanee humna waraana isaa kora bittinneessaa jedhamuun kan beekamu irratti bobbaasuun dhukaasa irratti banee namoota 3 yeroo ajjeesu 10 immoo madeessuun maddeen qeerroo bilisummaa Oromoo magaalaa Dambidolloo gabaase. Ilmaan Oromoo rasaasa wayyaaneen mana hidhaa Dambidolloo keessatti madeeffaman tokko Malkaamuu Boggaalee, Lataa Yaadasaa, Biraanuu Fireewu kanneen keessatti argaman yeroo ta'u guutuu maqaa qeerroon hordofee ni gabaasa. Marii qeerroo aanaa Nuunnuu Qumbaa magaalaa Waamaa Daree Wallaggaa keessatti geggeeffame. Giddugala magaalotaa fi baadiyyaa Wallagga Ba'aa aanaa Nuunnuu Qumbaatti magaalaa Waamaa Daree keessatti sabboontonni barattoota hojjetootaa fi daldaltoota keessaa bakka bu'ooti qeerroo walgahii atattamaa ta'anii yaadaa fi qabxiilee ijoo dhimma walabummaa bilisummaa fi birmadummaa uummata Oromoo irratti marii taasisuu qeerroon gabaase. Kaayyoo marii kanaaf tokko qabsoon bilisummaa walabummaa fi birmadummaa uummata Oromoo taasifamaa jiru akka galii isaa dhaqqabuuf saffisaan akka itti fufu 2 wayyaaneen maaster kiilar hojiirra oolchuuf wayita tattaafattu kanatti akkaataa itti uummatni Oromoo biyya abbaa isaa eeggachuu qabu 3 gameeyyiin qabsoo akkaataa itti uummata isaanii sabboonummaa of ta'uu barsiisuu malaniif 4 ajjechaa hidhaa fi dararri uummata Oromoo irraan ga'u ta'anii ilaaluu irraa qabsoo diddaa garbummaa fi abbaa irrummaa akkaataa itti jabinaan geggeeffamuu qabu 5
hojjetooti barattootii fi daldaltoonni sirna mootummaa wayyaanee filuu fi hanqatan yookaan didan mootummaa EPRDF ni adabamu yoo ta'e bulchiinsi TPLF jalaa ba'uuf gahee taphachuu qaban maal akka ta'ee fi ijoowwan jedhan irratti mari'ataniiru. Gama biraan ji'oota 5 asitti qofaa qabsaa'ota dargaggoo Oromoo yuunivarsiitii adda addaa irraa galan dhalootaan waama agalootaan 5 fincila diddaa garbummaa geggeessan sababa jedhuun kan loltoonni wayyaanee rukutanii ajjeesan qulqulluu ilmaan Oromoo yaadachuuf walga'iin kun naannoo waama hagaloo magaalaa Adareetti akka taa'e qeerroon addeessa. Addisuu Namarraa dhalootaan waama hagaloo magaalaa Moxeetti dhalatee kan guddate abbaa qabsoo ijoollee waamaati kan jedhamu namni kun ukkaamsitoota federaalaan erga ajjeefamee adoolessa 27 bara 2015 Moxeetti yeroo awwaalamu bulchiinsi aanaa waama hagaloo oolmaa Addisuu Namarraa sirna awwaalchisaa irrattillee akka hin ibsamne ungure. Walumaa galatti ajjechaan ilmaan Oromoo hammaachaa waan dhufeef garbummaan hammaachaa waan deemeef furmaati keenya maal ta'uu qaba, sabboonummaa keenya toora kam qabachuu qaba jechuun caasaan qeerroo magaalaa waamaa Adareetti walga'ii taa'e milkiin xumureera. Gabaasaan godina Baha Shaggar aanaa dugdaa Booraa naannawa magaalaa Maqiirraa nu qaqqabee akka ibsutti abbootiin qabeenyaa dhalootaan Tigree ta'an maqaa investimentiin qabeenyaa uummata Oromoo saamaa jiraachuun ibse. Godina Baha Shaggar aanaa dugdaa Booraa naannawa magaalaa Maqiitti abbootiin qabeenyaa dhalootaan Tigree ta'an qabeenyaa uummataa saamaa jiraachuun ifatti beekameera. Yeroo garaagaraatti uummata Oromoo naannoo kana jiraatan irraa lafti qonnaan maqaa investimentiin maallaqa xiqqaan fuudhamee namoota lammummaan Tigree ta'aniif kennamaa ture. Ammas kennamaa jiraachuun ifaadha. Rakkoo kanaan wal qabatee dargaggootni dhalootaan Oromoo ta'an lafa abbaa isaanii irraa fuudhame irratti abbootii qabeenyaa Tigreef hojii guyyaa maallaqa salphaan hojjechuu irratti kan argaman yommuu ta'u haalli kun yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufuudhaan uummata naannichaa irratti dhiibbaa fidaa jira. Gidduu kana immoo dargaggoota Oromoo hojii guyyaa abbootii qabeenyaaf abbaa irree hojjetan hojii irraa ari'uun hammaataa dhufeera. Dargaggoota kanneen maallaqa humnaa ol argachaa jirtu jechuudhaan abbootiin qabeenyaa sobaan maallaqatti qabachuudhaan lammiilee Oromoo hojii irraa ari'anii dargaggoota sanyummaan isaanii Tigree ta'e duwwaa qacaraa jiru. Sababa kanaan dargaggootni Oromoo lafti keenya nurraa fudhatame sanayyuu abbootii qabeenyaa alagaatiif humna keenyaan tajaajilullee maaliif dhorkamne alagaan lafa keenya irraa buqqee galuu qaba jechuun gaaffii mirgaa kaachisuun dargaggoonni lammiin Tigree ta'an akkamitti hojiirraa nu ari'uu qacaramu mirgi jiraachuu keenya nuuf yaa kabajamu jedhanii sababa gaaffii kaasaniif poolisii federaalaa fi humnoota tika mootummaatiin reebamaa jiraachuun addeeffameera. Dargaggootni mana hidhaatti guuraman lakkoofsaan hedduu ta'uu fi maqaan isaanii akka barameen kan qaqqabsiifnu ta'uu hubachiisna. Waajjira misooma qonnaa Oromiyaa gama jedhuun kanneen filmaata irratti EPRDF'n filaniif muuduun warra hin filin ammoo ilaalcha addaa qabdu jechuun hojiirraa ari'aa jira. Naqamtee waajjira misooma qonnaa Oromiyaa jedhamee kan beekamu filmaata darbe irratti EPRDF filachiisuuf kanneen gahee bahaniif muudama yeroo kennu sabboontota Oromoo ammoo rakkoo ilaalchaa qabdu jechuun hojii irraa ari'uu fi gaafatama irraa fageessuu murteesse. Baatii adoolessaa bara 2015 kana keessa gama hojii maqaa jedhuun ajaja caasaalee gaditti erga diriirseen godinootii fi aanaaleen Oromiyaa qixa ga'umsa hojii isaanii caalaatti mootummaa wayyaaneef amanamummaan yeroo filmaata sobaa bara 2015 kanneen dalagaa farra uummataa dalagan yeroo leellifaman kanneen gochicha hin fudhatanii fi uummata isaanii kabajanii jiraachaa turan rakkoo ilaalchaa keessa jirtu jechuun kaabinootaa fi jaleewwan wayyaaneetiin muudama kennaa jira. Haaluma kanaan godina Wallaggaa aanaa guutoo giddaa magaalaa Naqamtee fi aanaalee biroo dabalatee wayyaaneen hojjetoota misooma qonnaa danqaa kan ture yeroo ta'u warreen wayyaaneedhaan ceephaaman kunis adabaan dimooshin gara baadiyyaa fagootti sin ergina jechuun tiroorrisuusaa hojjettoonni misooma qonnaa dubbachuu isaanii maddeen ergaa guyyaa 2 duraa walga'ii xumurame beeksisanii jiru. Godina Salaalee aanaa Kuyyoo fi gandoota garaagaraa keessatti dabballoonnii fi miliishonni wayyaanee EPRDF yookaan TPLF uummata nagaa goolaa jiraachuun gabaafame. Sirni
sirni gita bitta wayyaanee erga gara aangootti dhufee eegalee uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo iraarsuu fi badii tokko malee gooluu irraa of qusatee hin beeku. Keessumattuu immoo qabsoon uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaatti bilisummaa isaa fi walabummaa Oromiyaaf taasisu boqonnaa fi aara galfii waan ishee dhowwateef dararaa fi iraarsa addaa saba Oromoo irratti raawwachaa turuu fi jiraachuun ishee eenyuufillee gaaffii miti. Filannoon kijibaa fi waldhahaa marsaa 5ffaaf caamsaa 24 bara 2015 geggeeffameen as abdii wayyaaneen uummatarraa qabdu laamshaa waan dhufeef dabballoonni fi jaleewwan wayyaanee Oromiyaa iddoo garaagaraatti uummata isin deggaraa fi miseensa keenya akka hin taane tibba filannoo sana qabataman waan hubanneef kanaafuu tajaajilaa fi faayidaa gandarraa argachuu maltan hin argattan jedhu. Godina Salaalee aanaa Kuyyuu gandoota garaagaraa keessatti hiraarrii fi dararri wayyaaneen gochaa jirtu kan yeroo kaanii irraa tibban hammaachaa jiraachuu qeerroon addeessee jira. Fakkeenyaaf sukkaaraaf zayita ganda irraa gatii madaalawaan gurguramu miseensotaa fi deeggartoota wayyaanee malee namoonni kunneen akka hin arganne jedhaman. Dargaggoonni waraqaa eenyummaa gandaa akka hin arganne barattoonni qormaata biyyoolessaa kutaa 10ffaa xumuranii bu'aa eeggachaa jiran dorgommii adda addaaf of qopheessuuf jedhanii waraqaa qulqullummaa ganda irraa baafachuuf dhaqan isin deeggartoota yookaan miseensota keenya waan hin taaneef ganda irraa waan barbaadan argachuu hin dandeessan jechuun lammii irraa dirqamaan mirga lammummaa mulqan. Kuyyuu gandoota garaagaraa keessatti dargaggoonni uummata ijaartanii mootummaa irratti kakaasaa jirtu jedhamanii guyyaa guyyaan ordoffii itti hammeessuun baafi gala dhowwaa jiraachuu odeessi qeerroo magaalaa Garba Gurraacha irraa nu qaqqabe addeessee jira. Maqaan gandootaa fi namoota shira kana dalaganii akka itti aanutti caqafama. Ganda Daaroo Daanniisaa keessatti tokko obbo Baqqalaa Galaan, obbo Humnee Jimaa, ganda Daaroo Birbirsaa keessatti obbo Baatuu Godeessaa, obbo Mitikuu Faayisaa, obbo Hulluuqaa Addaamuu, obbo Bojaa Magarsaa, obbo Gazzuu Baqqalaa, obbo Abarraa Ordofaa, obbo Gazzuu Gabayyoo ganda Boceessaa Sillaasee keessatti obbo Tafarii Tasammaa, obbo Caalaa Badhaadhaa, obbo Naggasaa Badhaadhaa, obbo Tacaanee Baqqalaa ganda Liiban Qacamee keessatti akkasumas obbo Adaree Raggaasaa. Namoonni kun gocha farrummaa lammii isaanii irratti raawwachaa jiran kana irraa akka of qusatan akkanumaan itti fufutaanaan tarkaanfii hamaan akka isaan eeggatu sabboontonni Oromoo addeessanii jiru. Oduu biraatiin paartileen siyaasaa mormitoota wayyaanee ta'an pirezidaantii Ameerikaa Baraak Huseen Obaamaa waliin waa'ee dhimma biyyattii irratti marii taasisuuf imbaasii Ameerikaa kan Finfinnee jiru gaafatanii jiru. Haa ta'uyyuu malee imbaasichi sagantaa Baraak Huseen Obaamaa kan geggeessaa jiru mootummaa Itoophiyaati malee nuun miti gama keenyaan haasaa inni Afrikaa Yuuniyeen irratti godhu irratti akka affeeramtan isin affeeruu ni dandeenya jechuun Obaamaa dubbisuuf gaaffiin dhiyeessan akka hin milkoofne barameera. Oduun keenyaarraa kana fakkaata ture. Qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii. Beeksisa oduu gammachiisaa konsertiin qeerroo North Americaatti isiniif qophaa'e Wednesday August 5 2015 jechuun hagayya 5 bara 2015 gaafa roobii waaree booda sa'aatii 7 irraa eegalee sagantaan ni jalqaba. Wiilistoota bebbeekamoon kanneen akka Jaamboo Jotee Amtu malee qottoon xaafii muruu Dhagiidhaanii wanna kutataan irra jiru Amtu malee qottoon xaafii muruu Dhagee laalaa akka kutataan itti jiru Amtu malee qottoon xaafii muruu Dhagiidhaanii wanna kutataan irra jiru Amtu malee qottoon xaafii muruu Dhagee laalaa akka kutataan itti jiru Digaltuu rooroo dandeessi Yaabarruu kafanaa hin taane haana mana Abdiin Ureessaa fi kaawwanis irratti ni argamu.
na noowwatu namummaa kootti isheena jaallatu kan dhabeetii naala baqatu shaggee gaarii hojiinsi qabaatu. Oromoon bakka kanatti argamte walitti dhufte firaa fi diinatti uummata addunyaatti of ibsiti waliin bareeddee ni mul'atti waliin fala barbaaddi waliin dhiichifti bakka Bust Western Plus Reach 161 Street Anthony Avenue St. Paul MN 55103 gatiin seennaa dhuunfaan $30 maatiin $50 qofa odeessa dabalata sadi 01 640 yookaan 240 643 irratti bilbiltanii fudhachuu dandeessu. Konsertii qeerroo North America. Ibsa gabaabaa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa kenname. Uummatni keenya ummatni Oromoo fi saboonni cunqurfamoon biyya Impaayera Itoophiyaa mirga namummaan qabnuu fi mirga dimokiraasii mootummaan EPRDF yookaan TPLF afaan qawween nurraa mulqe. Mootummaan kun filannoo keenyaa fi fedhii keenya malee mootummaa humna afaan qawween mirga keenya dhukkaamsaa jiruu fi diinagdee fi kaapitaala biyyattii aangaa'ota mootummaa EPRDF yookaan TPLFin to'atamee kan jiruu fi bu'uurri diinagdee biyyattii keessatti argamu addatti gamoowwan Finfinnee keessatti argamanii fi warshaaleen biyyattii keessatti argamu dhibbeentaan 90 kan aangaa'ota mootummaa abbaa irree wayyaanee EPRDF yookaan TPLFin qabamee jirudha. Uummatni gidduu fi gara jalaatti argamu waan nyaatee buluu dhabee beelaa fi rakkoo jiruuf jireenyaan dararamaa kan jiruu fi biyyattii keessatti qabinsi mirga namummaa fi dimokiraasii gonkumaa kan hin jirre ta'ee otuu jiru mootummaan Ameerikaa Barack Hussein Obamaan biyya kana daawwachuu dhufuun uummatoota cunqurfamoo sirna abbaa irree jalatti bulaniif fakkeenya abdii dimokiraasiif biyyooti guddatan warraaqaan harkatti bisheessa. Qabxiiwwan armaan olitti tuqaman yaada keessa galfachuun Oromoonni biyya alaa fi keessa jiran aangaa'onni mootummaa Ameerikaa akka sirna dimokiraasawaan biyya Itoophiyaa keessa hin jirree fi mirgi dhala namaa jaarraa tokko oliif akka hin jirree fi sarbamaa har'asitti fufee akka jiru hubachuun barbaachisa. Haala kana jilli imala gara Itoophiyaatti sosso'u qabxiileen armaan gadii akka qoratamuu fi haala kana keessa akka irratti xiyyeeffatan taasisuuf ummatni Oromoo biyya alaa fi keessa bifa danda'een akka dhiibbaa taasisee sagalee dhageessatu gaafanna. Tokko manneen hidhaa biyyattii keessatti argaman qallittii fi mana dhalli namaa keessatti tortoree taa'u maayikalaawwii akka daawwatanii fi hidhamtoota siyaasaa achi keessatti argaman akka dubbisan. Lama ilmaan Oromoo miiliyoonaan lakkaa'aman ilaalcha siyaasaa fi oromummaan yakkamanii manneen hidhaa biyyattii maayikalaawwii qallittii Qilinxoo, Zuwaay, Shawaroobit, Amboo, Naqamtee yookaan Jaatoo, Diddeessaa fi Oromiyaa bakkoota garaa garaatti hidhamanii jiran yoo xiqqaate qondaalota Ameerikaa Barack Hussein Obamaa waliin socho'aniin akka dubbifaman gadi jabeessinee gaafanna. Sadi hidhamtoonni siyaasa Oromoo oromummaa fi gaaffii mirgaa karaa nagaa fi dimokiraasii waan gaafataniif hidhamanii fi gaazexeessitoonni dhuunfaa hidhamanii dararamaa jiran hubachuun mootummaan Ameerikaa dhiibbaa godhee akka hiikaman gadi jabeessuun gaafanna. Afur aangaa'onni mootummaa wayyaanee ajaja mataa ofiin yeroo garaa garaatti barattoota Oromoo barsiisotaa fi uummata Oromoo jumlaan ajjeesaa turan addatti immoo bara darbe eebila bara 2014 barattoota Oromoo fi uummata Oromoo gaaffii mirgaa fi dimokiraasii karaa nagaa gaafatan irratti loltoota agaazii jedhamuun beekaman ajaja mootummaa federaalaa Itoophiyaa EPRDF yookaan TPLFin irraa darbeen uummata nagaa irratti waraana banuun Oromoo irratti gaggeeffame namoonni 98 olitti lakkaa'aman kan maanguddoonni ganna 80 fi daa'imman ganna 7 kanneen keessatti argaman mootummaa kanaan ajjeefamaniiru. Yakka kana mootummaan Ameerikaa hubachuun mootummaa Itoophiyaa irraa qoqqobbii siyaasaa fi diinagdee kaa'uu qaba. 5 mootummaan Itoophiyaa EPRDF yookaan TPLF maqaa maaster pilaanii Finfinnee jedhuun uummata Oromoo abbaa qe'ee fi lafaa fi qe'ee isaarraa buqqisuun uummatichi qe'ee fi qabeenya isaa dhabee kadhatee rakkatee jireenya gadadoo jiraatuu fi afaan aadaa fi maappiin Oromiyaa akka diigamtuuf itti yaadamee uummata keenya balleessuuf taa'u mootummoota addunyaa fi Ameerikaatti ni beeksifanna. 6 biyyattii Itoophiyaa amma mootummaa EPRDF yookaan TPLFin gaggeeffamaa jirtu keessatti mirgoonni namummaa, dimokiraasii, mirgoonni pireesii, mirgi gurmaa'uu fi mirgi walaba ta'anii yaada ofii ibsachuu fi dhaaba siyaasa fedhan deeggaruu afaan qawween ukkaanfamee waan jiruuf mootummaan Ameerikaa mirgoota kanneeniif wabii dhaabbachuun mirgoonni namummaa fi dimokiraasii ifatti akka kabajaman tarkaanfii fudhachuu qaba. 7
filannoon dimokiraatawaa dhugaa fi haqa qabeessa ta'e biyya Itoophiyaa keessatti takkaa gaggeeffame kan hin beekne ta'uu ibsuun mootummaan Itoophiyaa filannoo marsaa 5 gaggeesse hunda sagalee uummata biyyattii saamee humnaan waliin dhahee fedhii uummataa malee humnaan deddeebi'ee aangoo qabachaa turee fi filannoo keessatti mirgi namummaa fi dimokiraasii ajjeefame ta'uu akka hubatamuu fi kanneen kana fakkaatan qeerroon bilisummaa Oromoo dhaamsa isaa gad jabeessee dabarfata. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Dirabadera fuudhee jarru inni waan garaa kimee fixeen jiru yakkitee saaxileen jiru marakkate turakkoo jiru bara gara bal'aan daangoo waan se'anii kadhannee daddabne jara hamtuu malee qottoon xaafii muru dhaqiidhaalee wanna kutataan irra jiru hamtuu malee qottoon xaafii muru dhaqee laalaa akka kutataan itti jiru malee qottoon xaafii muru dhaqiidhaalee wanna kutataan irra jiru hamtuu malee qottoon xaafii muru dhaqee laalaa akka kutataan itti jiru. Shibalako komodiin barreesse anumaaf situ wafee jarri nurraa deesse odeen shimala gadeen nama ganti shimala kootii kiin dandeessu ati laafinii jira kan si biraanneessu shimala koo kolmaan barreesse shimala kee kolmaan barreesse ati didii waamii walkaasi gadi galtuu roorroo dandeessi yaabarruu kafanaa hin taane haana mana jarri walfilee kaataa eenyutti mannaa rakkoo barasii hin taane naammas dubbiin gamaa kaatee dhufte nuttisi saneessanumaa ummanni kun onguma dubbiin kalee dhoote dhufte dhuguma haribin kuyyuusaa sirnu marsaduu faarsa hojjete gadoon biqiltee akka coqorsa kaleessa galgalaa waliin kakatanii adoo maaltu galee wal kamatanii dingalan qabdu barri shantamaa sochoo hin bakka manni sanumaa jaalan macha koolan macha goobee waygalaa tagarri misoomee jaalan macha koolan macha bulee nama jiruumee kaagaree jaalan macha koolan macha bulee waygalaa tagarri misoomee jaalan macha koolan macha bulee nama jiruumee kaagaree jaalan macha koolan macha goobee waygalaa tagarri misoomee jaalan macha koolan macha bulee nama jiruumee kaagaree jaalan macha koolan macha bulee waygalaa tagarri misoomee. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumurra. Qophii itti aanu hanga wal agarru nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.